yakka bulchiinsa magaalaa Shaggaritti raawwate. Namtichi yakka adda addaa raawwate Malkaa Ayyaansaa Urgeessaa jedhamu waraqaa eenyummaa adda addaa maqaa adda addaa fi bilbila moobaayilii adda addaa kan baafate yoo ta'u, pirezidentii Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaatiin sirriitti wal beekne jechuudhaan nama waajjira pirezidentii hojjeta jedhamu jedhemmoo maqaa sobaa fi bilbiluma ofii kan maqaa biraatiin baafate kennee namoota gowwoomsaa yookaan sobaa ture. Haaluma kanaan Obbo Shimallis bilbilee na jalaa kaasuu dide. Garuu immoo akkam bilbilee fi ture akka beeku ergaa barreeffamaa ergeefiin ture maal si gargaaru ergaa jedhu akka deebiseefitti nama agarsiisuudhaan lafa mana jireenyaa itti ijaarratan arguu fi akka danda'u sobee gowwoomsuudhaan namoota adda addaarraa maallaqa guurrachaa ture. Haaluma kanaan Obbo Ibraahim Abbaa Maccaa nama jedhamurraa birrii 4,000 karaa baankii isaatiin kan ergameef yoo ta'u, namni Abarraa Fayisaa jedhamu immoo birrii 15,000 karuma baankiitiin ergeefi. Namni biraa Haabtaamuu Axilee jedhamu immoo birrii 200,000 fi 53,000 akkasuma Haayiluu Dagafaa immoo birrii 400,000 fi 48,200 karaa baankiitiin kan ergan yoo ta'u, akkasumas namni Dr. Dajanee Hayilamaaraam jedhamus birrii 30,000 fi 600 karuma baankii Malkaa Ayyaansaatiin akka ergeef mirkanaa'ee jira. Haala kanaan walumaa galatti birrii 500,000 fi 23,100 kan walitti qabate yoo ta'u, maallaqa kanaan immoo makiinaa lakkoofsi gabateesaa duwwaa 3,1,5,7,4 ooroo ta'e bitatee kan ittiin daldalu ta'uun bira ga'ame. Namtichi yakka raawwate kun dhumarratti yakkisaa bira ga'amee erga mana murtiitti dhiyaatee booda murtiin hidhaa cimaa waggaa 15 fi adabbii birrii 5,000 akkasumas makiinaan inni maallaqa namarraa gowwoomsee saameen bitame immoo caalbaasiidhaan gurguramee akka jarreen saamamaniif kaffalamuu fi kan irraa hafe yoo jiraate mootummaaf akka galu murtaa'e.